cinaan dhaabbadee naan jee foodaan akka naame elaan foodaa kaadhu naan jee ammumaa ofirra kaa'imee dhuga baanta yaa wayii dubbii ajaa'ibaati ammumaa ofirra kaa'imee foodaa ni oowwama haa ta'u qallaa isaa laaliif irra kaa'e guddaa miti bara qallaan qabu wayin ijaaba qabu foodaa isaa hin fidan masaraan qabdu hin qabu foodaan qabu hin qabu gizee istiilaan qabu gizee daandii qabaa gizee istiilaan moo hin qabu kunoo amma ni qabdu akkana la firra kaya kana michi tukuno bakka tole akkana kuno taap godhaa fi jarana hangatu malaka hangatu la wali kabani hi oromon mulle anille malaka ni naga muda kabdu hal fi daga bichu da fin fadi anille kabane shama nam danin kaba akkasi amma dirqama bar waa kana namutti yaadee waasi qopheessanii dalagara si haawudha Firabus. Mal firabusan salita سمع الله لمن حمده mal firabusa kibati da firabusa innan di bader bo fi fara innan shago tinjira arra inuma akka beera dur beera kan tuto konjiru bere charchar akkasitti raahaa godhu jirta inuma ganamaan urgootee taa'u jirta maashaallah wai barban maal barbaad Azanu jira azan simbra. يوم الخميس salatu jira masjida arra يوم الخميس Ana ila takan jauh fi masjida kana jari guys tap gula me Guys, tap gura. Allah guyyaa jummaa kana beektaa warri Somaalee keessa fi biyya Arabaa ta'e kana guyyaa boru jummaadha kana raahaa godha inni qophaa'a. Ay namni as jala jiru. kun wasanii fi qopheessu jira galgala gadiin baara wayiin barbaada dagabbeeti ala malee wanni barbaada mana namatti dhuftummaa yaafte Ti waa uggatu waan akka fakkeenya waan akka dhiirti dhalaa taate dhalaan dhiira taane immoo nu barbaada tagabbaane Guys, bana. Allah ililli qura darba beektaa quranii gista gatti Allah galatoma sittiira hundee sabaa asaasee azaana qalichi harifamu Abuka kudan ummata ni raftani. esi deebisa ta quranii gista kaanni banamti ture booda maal bittee fi dhufte galatoma guys ta quranii gista kaanni banamti tap godha isin guyyoon tumaa guutu salola سمع الله لمن حمده ililli takka darba Risko الله أكبر oy Risko tana booda akkamitti tiktaak kan kee guddifadha irratti dalagime tana booda viidiyoo maa yoo dalagdar viidiyoo maa qofa dalagu irratti xiyyeeffadhume maali booti viidiyoo qofa dalaguu irratti akkamitti tiktookni si guddachuu danda'a daa ni guddata walla viidiyoo maa garagaraa diiraamaa faa kanuma kana daddalagi viiyuu irraa namni akka argatu ni beeytaame maallaqa doolaara takka lama sadii afurfaa sanumaa wali qabamee baatitti haga doolaara 100 takka akkana siinuma si kasii galee yoo guyyaarraa viidiyoo babbareedu galee viidiyoo irraa namni yaasa jiru isaan ni jira ay maali warri inshallah gurguddaan kun viiyuu marraa argattaa miidhuba viiyuun hedduu no viidiyoo irraa harkatan boo viidiyoo qofa irraa harkatanii uummanni gurguddaani ni argatan gaa jechuun fooloon kee guddaa ta'uu qaba beektee sana akkas bakka san ga'uudhaafis
ati insha Allah tiktok kan ke hagubatu khabara jar kabar raha ga matti jiru hagubatu yo wali kaman bar miliyana me gage bar sala folan sa TikTok harba kurang nama gubate khadura sani mo malle nama ber jira gurban sanna kan jetin karadle da dide jira kan jetin karade uze khiya sani nadide wala mutan sani nadide atorbata mi hoy mo tagal ko le do khasun lo tana gubate mi view rakami kabala TikTok. view ni khafala tiktok view ni khafala yo follower kan ke khara dibba ol yo dabrecho الله أكبر ini sangka nanti gadon ne aku jira ani sangka TikTok ni cawan ni ndufu garte abada faka aka abada de bu garte khaban duro bana ta gade facu dan dauti teknik ni sananga dufu tine gacu jira ni amma garu la yefanna amma ife ganna gora tiktok china arkabe jira faranjiyar ka gale jira seera cimsanii jiran seera haalan cimsanii asirratti waan fofokkotaa dalagu waan fofokkotaa akka duraanii as gabbaanee muka waliin dhiibu maal isan gartee hin jiru wanni kana ganaa fuula kan keessa garraan fuulaa hojii si qabaa tiktaakuma takka banachuun dandeessuti ganaa asirra dhuftee. Waa fi tiktaakin sagalee yoo qabaate. La sagalee komantiin egaa amma tana booda akkuma YouTube tiga YouTube illee amma Ameerikaati mi seera qaba sanillee kanallee seeratti harka deeffatanii faranjii fudhattee jirti saniifuu waan babadaa irraa eegadhaa tiktok keessan guddifachuu irratti namuu xiyyeeffannaa godhudha malee waa arrabsuu waa asirratti waan badaa dubbachuu waan badaa harkaanis dalaguu harkaan garsiisuu waan kana irraa of qusadhaa jechuudha kan amma. Oromoon irraa fudhachuun dandeenya. Dhiisaatuma deemtaa inshaallah. Waan biroo irraa fudhachuu numa dandeenya. Arraba irraa illee numa dandeenya. Laakiin Oromoon wanni irraa fudhachuu dandeessu arraba irraa. Miti yaani arrabni amma afaan amma fakkeenya gaaf takka afaan Somaaliitiin asirra taa'ee waa arrabseetiin. Taptap mango ni koi taptap warning jalqaba afaan Somaaliitii fi Ingiliffaadhaan wal keessa arrabseen lakkanneen akka tiktok jetti. Haya. Erga gaafa sanii asirra taa'ee afaan hedduudhaan wal keessa waa arrabsite jarri ni beeka asii galee afaan Oromoo kanaan diles baraan yoo arrabsite jennee. Afaan Oromoodhaa baruun qabdu jechuudha faranjiin ilillee. Beeksisa ishiin lala. No. Ay boleh si marame. Wow, si dendera teh coba kah. Gua afaan Oromoo illee ni beekan yaa. Nggak tahu. Lala diles baraan miti afaan Oromoo xiyyeeffannaa irratti kannani afaan biraa amma Somaaliyaadha yoo jechata haga tokko jettee nama arrabsite sochii harkaa wajji yoo garsiisaa nama arrabsite yeruma san warning gis lahaa. Katanya sumpah sama apa? Boleh mengkhufisu kau fafi nafas. La wal khufisum qabu namni bar namni haga tokko haga dandame takkatti hallayyatti wal oofu caala hallayyaa sanirraa yoo wal qabe gaariidha garuu immoo yeroo ammatti namni hallayyumatti wal oofa si durri dirreedhaatti fi giyyeetuma hallayya si darba. Wallah. Saniifuu jechoota namaatiif bakka hin qabaatin immoo waan godhuudhaa deemtu takka yoo haala waan feetillee hagootu taate waan xiqqisho takka si bira kutee faamilii teetis bira kutee ganda kee bira kutee kutaa bira kutee akka oromatti wataa kan nama ta'u asirratti dalaguun qabu ilmi namaa. Gandaan qabnu ganda bikka buuneen dhufnu warra qabnu warra xiyya awwaaleetiin jira. La ilaha illallah. Ilaatiin kun osoo biyya nan jiru tana jiraattenis roottaa bara. Misirrao. Ni roota biyya Firoonaa tana osoo dhufte. Biyya Firoonaa keessa maaltu nama sirreessa maaltu jira?
لا نسرت ما تجروني نما سريسا سنة همارة يعني يجون أكنتي أكفيتي قوم تودن دي سفنا نموتاتي وجيجرات في حالة ديم سنة كان خيسة يروجين بالغم ما سني درس مرة بالغم ما انتم ما لسه نقول لي مرة بالغم ما كسي يرتنا ندي بيعني يرو الدنيا دي زمان فردوتي بالغم ما كسي يرتنا حلال أصلا تاين أما تتكدروا فيها سه تيتو خارتي في مسين بانتمور تدرو بالغم ما انتم عنده غارب بدي فما نقول بالغم ما تنا ندي بيبر بالغم ما انت يرتنا ندي ديرو ما فرد ماله قال لي دانين سنة مري بالغم ما لنا نقمت لكن تعمل سنو ما ترى جرا ماله برما أما أنجمو ما تفارق جرا أنا خيط ما فايد الناس وكم كم فايد جتشو لا خن عادي ده خن رقم تخوم وني سيلا وني سيلا لا بيتك خبالغم ما جرو بالغم ما نين بيخا لا وني سيلا أنا في ما فوتني ده كيف وني سيلا أنا في توم مالي بيتا وانجر كباتي دفتي في مستنسن يروم متى في ما سابق مالي أما وان سنة تنجرو كذا دفتي رانك مت ما بالغم ما وين رتجر تمات لا هنجر والله شرطي قروم مو قديم كبا لا كانوا متين نمون دو جو خفلة بدا ما ديون تنلين جولة منصود فان توبي فان دفنين نوجي سعر يرتون مين ولا لجاني تاني خفلة بني سارس قوات بالغم ما نيس ديان كم تابيلا سما سرجرال غابة سندو غافية بس ولا بيجي أنا كسي هو متى كمان نفجأسه هان تفا بف قداج أما لكن وان سنكمان كابود أما سلافو أما بر يرو أمتي أكدر سانو هاسو ديفتجرتا قرو جلقة بقالا وان تكبر جلقة وسنتو العالم أما نمني فيمسي خونون دي وان اتي فيمسي كبا والله أنا مرة هاشورس كم بالغم جرتيون أنجانا ما نمدو كم دوبتي أنا أدور كسي قالين ما فردا هندو دوبتي دوني سني لكن خارج بريت يس دي بنمو بدي سنة ما تنجرون أكو بانك أقولش كنا كنا تاو جرتو بجاي لا جت ما فردا دي مملة kubang kamu mabalu gumma tanazza ana wono akuma na agar tare hulle gana ma khana tin yani sene ro saati sadi tanan sene jato konne ergate ge mata banne mal jenne addam pane bala gumma ti tana me lala da itijirtu mo tinjirtu fi fu mata khaysani fu de bisa sini khanna wonni sani la tinjirtu namma gana ma jel qaba goti akati livi gabban tu jel qaba namni sere do fe si fi abitte go jaso jirtan gurbana chigari kali den sinan jannan namadu شبافة مو شبخة قد ليه يتركي لا قد ليه ما بافة أرجع أشي ولا خيس جنان بالغم ما نمنا من عنجوتو نمتحن وقولوا تينا نتنجر كنا أركادا أگر تيوان تكا أركيتو مالي مرتايسون دن ديسو صح هنگنا دي أتني راغر تاني ميرا خيسا سيني وانا الدالة كان دي وتنجرو كنا كما أگر تن بالغم ما نمت نمني ناني يا مجروتوني تمكتاتي نا وقال يوت سنوميوتاتي جيتو مان هيا جيتي ونجري مالي مبعاتنا التنجير مبالغ ما كيجبو أما كبرت دولا بمتلدارو لو مسافة أسبوع فرشون بيه مالته هي سجته هنجي فكسرت ندرا لا أمانة سأقول نياسوتا أفاني نياسوتا namni keenya beeta oromoo kutaa biraatuni akka nuti itti qoosnee itti taphannu kan hin beekani ni beektaami. Namni keenya immoo jaroota biraa kana wajjin taa'eetti taappellaan taane wajjin sii maxxansa jalqaba irratti nama keenya immoo taappellaa kana sirratti baase. Sirra baasu. Taappellaa kanaati garuu lafatti ati hagam takka akka waan afaanaa sottu kana dalagaan jirre siitoof beekaa sumaaf rabbii beekaa. Kuutu na beeka warra social media kuutu TikTok eegalerra. Gaafaan TikTok eegalerra riskoo bira nama agartanii ni kaani bar dhugaa siini kaani takkaa dhiira agarree online ma kanarraan olee bulaa takkaa dhiira agarree moo hin agarree san ni beekan hawaasni beekumaa fi gartee taappellaa kana yaa'anii malee ni beekan qaceello beekan maaliifi yeroo live seenuu yeroo online kanarra olee buluu Narkan jechuun ija. Hundaafu namaaf bikkallaatini garuu rabbi tujjaara rabbi siyaa godhatu. Rabbi siyaa tujjaaromsu maallaqa rabbi siyaa kan naamin jibeem du'aa isii godhani. Aamin wallahi maallaqa saniin dabe kunoo maallaqa silaa obboleessa keetti dalagaa dujeen ergeen akkasitiin dhukkee kaasee waan silaa amata shannan murteeffamurraa bahee rabbi bikka sanii abaasee.
Oromoon sila akkaataan isaan itti na yaadanitti akka birooti ganama na hidhaniituma sa'aa booda waraqaa fidanii dhufanii mucoota asirra mallatteessii meeshaa teessisni guurraa kiraa manaan kafaltuu ja'anii anamma idda meeshaan jiitun Oromoo bira ta'e surra yoon gibbii tana keessa gartee teesseen irra amantii qaba maaliifi alagaa tana bira huma akka isaan na jalaan goone alagaan abdiidhaan irraa qaba Oromoon teenya akka isaan wallaahi lazii mulii kannan hoomoo intaltu tana damtee jirti mee meeshaa tana firraa tummaan suma biraa teessoo itti fayyadami jedhanii akka isaan walii liggasaa kana. Tani ati hundaafuu rabbi si haa kannuti waan ati ni jette duniyaallee rabbi sitti kanneen dalagaa bareechuun rabbi si haa kaa'u. Amiin amiin wallaahi. Har'a silaa osoo dalagaa galii bareedduu qabdu takka qabaattee laayivii kanarraa hunduftu bar. Way bari numaa barannuma ammaan tanaan irra nama nagayaa ta'uu gaafaan bar akkasiin magaalaa qabu sani biroo bar dalagaadhaan qaba bar buna hiyyu gulguleetu dhufee akkasiin magaalaa tan rabshaa qub tokko dhaabaani. Okay, hundaafuu ni jijjiirama. Namni umriidhaan jalqaba irratti ilmi namaa wanni kadhatu fayyaadhaa fayyetti aansee umriidhaa umritti aansee riskiidha. Wallahi. Namni umrii dheerate waa hedduu argaa rakkoo argaa bal'oo argaa. Wallahi. Rabbiin nama jiraachisee waan kana hunda arguufu carroomudha nama carraa qabutu waan kana hunda argaa ati hunda keessattuu Rabbiin karaadhaaf akka niyyaa tan keetii hubbansiin jiru akka fedha kan keetii siitee Rabbiin gasa teessu waa hunda caalaa. Amiin amiin wallahi amiin. Harma seenjaa. Galatoon wallahi biroo heeshi gara. Afoonaan illaa gaafa sitti aareen ture gaafsanii na darbite mana keessaa anoo akka tasamus jala taa'u afoonaan illaa siin jira dhiifama hundaa si gaafadha. Naa wallahi rakkoon qaba waan kana isa nyaadde hin beeku. Lolee biyya sakanti shanyaan bakka deega shan lolee bakka sammuun hin beeku. Okay, akkasii afoonaan illaa. Afoot. Sani maqaa kee kana maqaa gaariitti rabbiin waa jijjiiru inshallah. Jaabu an dura antaraalii yabdiiti oromummaati jaafi alii yabdii antaraalii yabdii ta'uu gadi fedha. Intalaalii yabdiiti. Wallahi hin jibbu an antaraalii yabdii ta'uu hojjaa wallahi maaliif boo abbaan kee hamaa ta'uu tolaa ta'uu ittiin boontaa bar miskiina illee yoo ta'e.